Godina Wallaggaa lixaa aanaa Laaloo Asabii ganda warra jiruu baachoo iddoo addaa ulaa bakkee jedhamutti humnoonni mootummaa dargaggoota nagaa ajjeesaa fi hidhaa jiraachuu hawaasni naannichaa himan. Wixata darbe ganda baadiyyaa aanaa Laaloo Asabii arrojii warra jiruu fi Allee Uwwaa jedhamanitti namoonni nagaa adda addaa rasaasaan rukutamuudhaan madaa'uu jiraattonni himan. Dargaggoo Dabalii Baay'aa namni jedhamu wixata ganama waraana mootummaatiin daandii irraa qabamee bakka kan biraatti geeffamuudhaan erga ajjeefameen booda humnoonni mootummaadhaa uffata isaa irraa baasanii uffata isaa fidanii balbala mana haadha isaa irra kaa'anii darban. Waggoottan afran darban kana keessatti godinaalee Oromiyaa adda addaatti ajjechaan lammiilee nagaa irratti humnoota mootummaatiin raawwatamu akkaan hammaachuu dhaabbileen mirga namoomaa gurguddoo dabalatee miidiyaaleen adda addaa guyya guyyaadhaan gabaasaa jiru. Keessattuu bakkeewwan waraanni bilisummaa Oromoo keessa socho'u godinaalee Wallaggaa fi Shawaa afran Gujii fi Booranatti yakkoonni ajjechaa fi sarbaminsi mirga namoomaa daangaa darbuudhaan humnoota mootummaatiin raawwatamu Amnesty International dabalatee dhaabbanni falmaa mirga namoomaa Itoophiyaa yeroodhaan ibsaa jira. Rakkoon ulfaataan kun sadarkaa gabroonfamuu irra dabree furmaanni waaraan garuu ammallee hin argamne ajjechaa lammiilee nagaa irratti xiyyeeffate Oromiyaa keessatti hammaatee itti fufee jira. Ji'a Sadaasaatii fi Muddee kana keessa ammoo haleellaan lammiilee nagaa irratti xiyyeeffatu kan bifa jijjiirrachuudhaan lafoo fi qilleensarraan hammaatee jira. Humnoonni mootummaadhaa haleellaa diroonii bakkoota garaagaraatti raawwachaa jiraniin alattis haleellaa lafoo taasisaniinis lubbuu qonnaan bultootaatii fi ilmaan qonnaan bultootaatis dabarsaa jiran. Keessattuu godina Wallaggaa lixaa Wallaggaa Bahaa, Shawaa Kaabaa, Shawaa lixaa fi Shawaa Bahaa keessatti humnoonni mootummaadhaa namoota nagaa daandiirraa mana barumsaatii fi bakka hojiirraa ukkaamsuudhaan mana jireenyaa ofii akkasumas manneen hidhaa keessaa baasanii galaafachaa jiraachuu maddeen himan. Muddee 3 bara 2015 jechuudhaanis akka lakkoofsa Itoophiyaatti wixata darbee aanaalee godina Wallaggaa lixaa adda addaa keessatti shakkii ajjechaa humnoota mootummaa qabata nageenyaatiin bobbaafamaniin hawaasa irratti raawwatamu maddeen himan. Magaalaa Gimbii aanaa Laaloo Asabii Hoomaa fi Ganjii keessatti waraanni mootummaadhaa bifa of eeggannoo fi dirqama nagaa eegsisuu gidduu hin galateeffanneen namoota nagaa galaafachaa jiran. Muddee takka bara 2015 aanaa Ganjii ganda Birbir jedhamuu fi aanaa Hoomaa ganda Meetaa Arbaa jedhamuttis lubbuu namoota nagaa humnoota mootummaatiin darbee jira. Bifuma wal fakkaatuun aanaa Laaloo Asabii ganda warra jiruu baachoo iddoo addaa ulaa bakkee jedhamutti dargaggoo Dabalii Baay'aa jedhamu waraana mootummaatiin erga qabamee booda guyyuma gaafa sanaa waaree booda magaalaa Dongorotti geeffamee ajjeefamee jira jedhu maddeen. Yeroo qabame sanittis haati dargaggeessa ajjeefamee humnoota mootummaatti dhiyaattee akka hiikaniif kadhattus ni deebisne jechuudhaan amansiisuudhaan Dabalii fuudhanii deeman jedha jiraataan ganda warra jiruu baachoodha. Ta'us garuu wixata waaree booda humnoonni mootummaadhaa Dabalii osoo hin taane uffata isaa qofa fidanii balbala mana maatii isaa irratti gatanii darban jedhan. Dabalii Baay'aa magaalaa Dongorotti geeffamee humnoota mootummaatiin erga ajjeefameen booda reefka isaa asfaaltii gubbaa irratti argamee ture. Ergasii jiraattonni magaalaa Dongoroodhaa reefka kaasanii kafanuudhaan gara qe'eetti erganii maatiin akka awwaalatu taasisuu jiraattonni himan. Dargaggoo Dabalii Baay'aa digirii duraatiin yuunivarsiitii Dirree Dhawaarraa eebbifamee hojii barbaachaa nama ture ta'uusaa kan himan. Maddeen siyaasaa kamirraa'uu walabaa fi waan barateen hojjetee jireenya ofiisaatii fi maatii isaa jijjiiruudhaaf nama tattaafataa ture ta'uu himan. Bataskaanni Ortodoksii Oromoo Ameerikaa kaabaa jiru ajjechaa suukanneessaa gareen milishaa fannootiin raawwatame balaaleffatee jira. Gareen milishaa fannoo yakka suukanneessaa uummata nagaa irratti raawwataa jiru Oromiyaa gadi lakkisee akka ba'u kan gaafate Bataskaanni Ortodoksiidha. Oromoo kaabaa Ameerikaa mootummaan Itoophiyaadha waraana duguuggaa sanyii Oromiyaa irratti labse dhaabee mariin rakkoo akka furamuuf hawaasni addunyaa dhiibbaa gama isaatiin akka godhu waamicha dhiyeessee jira. Gocha shororkeessummaa hamaa gareen milishaa fannoo Amaaraa Wallagga keessatti uummata Oromoo irratti raawwataa jiru balaaleffatanii jiran. Gareen milishaa fannoo Amaaraa yakka suukanneessaa jibba hamaadhaan kan guutame kan hanga dhala namaa jiraa gubuu fi morma muranii mukatti fannisuun itti dhaadachuutti ga'e Wallagga keessatti raawwatee jira. Gochoota hammeenyaa kana guutumatti cimsinee balaaleffanna jedhan. Yakki suukanneessaan gareen kun uummata nagaa irratti raawwate fakkaattii kan hin qabnedha jedhan. Dhaabbileen kunniin sochii garee kanaa duuba deeggarsi hawaasaa diyaasporaatii fi mootummaa Abiyyi jiraachuu eeran. Ministeerri muummee Abiyyi Ahmad ifatti garee kana dhaadeessuu turuu fi yeroo barbaadetti dhimma itti ba'uu akka malu dubbataa turuun kanaaf agarsiiftuudha jedhan.
yakki hamaan Wallaggaatti raawwatame kun yakka bara Minilikii uummata Oromoo irratti raawwatame kan yaadachiisu ta'uu eeruudhaan galmi isaatis uummata Oromoo qe'ee isaa irraa duguuguudhaan Itoophiyaa bara mootota deebisuudha jedhan. Federaalizimii biyyattii diiguun olaantummaa saba tokkoo biyyattii irratti deebisuu kan akeeke gareen kanaaf tumsitoota isaanii warra Oromiyaa irratti waraana duguuggaa sanyii labsee jiru ta'uun kan eeru ibsi kun waraanni kun Tigraay irrattis waggoota lamaan darbaniif gaggeeffamaa turee jira. Haa ta'u malee Itoophiyaa sirna mootii kan olaantummaa saba tokkoo irratti ijaaramte deebisuun waan hin taane eenyuyyuu taanaan eenyummaa isaa gatee mirga isaa dabarsee kennuun olaantummaa saba tokkoo deebisee simata jedhanii yaaduunis adeemsa dogoggoraatti jedhan. Mootummaan Itoophiyaadhaa labsa qurxummii balleessuudhaaf garaana gogsuutu barbaachisa jechuudhaan waraana bilisummaa Oromootiin loluudhaaf golga godhatee gamtokkeedhaan diroonii fi waraana lafoo gama birootiin ammoo gareen milishaa fannoo bobbaasuudhaan uummata Oromoo duguugaa qe'ee isaa irraa buqqisaa jira. Yakki duguugaa sanyii uummatichaa irratti itti fufinsaan raawwatamaa jiru kun hatattamaan dhaabbachuu qaba jedhan. Gocha raawwatamaa jiruun hedduun haala suukanneessaadhaan lubbuu dhabaa jiraachuu fi uummanni kuma dhibbootaan lakkaa'amu qe'ee isaa irraa buqqaafamee haala rakkisaa keessa jiraachuu eera ibsi oloodhaa kun. Haala mudate kana keessatti uummanni Oromoodhaan wal cinaa akka dhaabbatu warri siyaasaa uummatichaa garaagarummaa isaanii cinatti dhiisuudhaan Oromoo fi Oromiyaa baraaruu irratti akka hojjetan uummanninis gurmaa'ee akka of ittisuu fi qe'ee isaa akka tikfatuuf dhaamanii jiran. Mootummaan Itoophiyaadhaa gocha duguuggaa sanyii raawwataa fi raawwachiisaa jiru dhaabee gara mariitti akka ce'uuf mootummaa Ameerikaa, dhaabbanni mootummoota gamtoomanii fi mootummaa addunyaa isaan dimokiraasiitti amanan dhiibbaa gama isaaniitiin gochuun akka qabanis waamicha dhiyeessanii jiran. Gareen milishaa fannoo yakka suukanneessaa uummata irratti raawwataa jiru hatattamaan Oromiyaa keessaa akka baafamu, uummanni buqqaafame gara qe'ee isaatti akka deebifamu, hidhaa fi ajjechaan seeraan alaa lammiilee mudataa jiru akka dhaabbatu hidhamtoonni siyaasaa biyyattii martinuu akka hiikamaniif nagaa fi araara buusuu keessatti gahee gama isaanii akka ba'an akka tiksamuuf gaafatanii jiran. Kana malees fedhii finxaaleeyyii walqixxummaa sabootattiin amanneen guutuudhaaf sirna federaalizimii biyyattii dhuguu irratti fuulleeffachuurraa sirna federaalizimii biyyattii dagaagsuu irratti hojjetamuu akka qabu, waraanni duguuggaa sanyii uummata Oromoo irratti baname akka dhaabbatu, yakkamtoonni seeratti dhiyaatanii haqni uummatichaa akka galuuf hunduu gahee gama isaatiin akka ba'u gaafatanii jiran. Uummanni Oromoodhaa akka boqotu araarri Tigraayitti bu'ee Oromiyaattis bu'uu qaba miseensota paarlamaa irraa dhiyaatee jira. Finciltoota Tigraay waliin araara kan buusan ministeerri muummee Abiyyi Ahmad naannoo keessaa dhalatanii fi hundee siyaasaa paartii isaanii kan taate keessatti garuu rakkoon nageenyaa hammaachuun itti fufee jira. Ajjechaadhaan booda keessumattuu hidhattoota Amaaraatiin godinoota Wallaggaa fi bakkeewwan Oromiyaa daangessan hundattuu mufii uumee dargaggoonni aangootti ba'uu isaanii tumsan mormii ibsachaa jiran. Hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo waboo kan mootummaan shanee jedhuu fi badiiwwan aanichatti mudatuuf himataman bakka qaama sadaffaan jirutti marii taa'uudhaaf akka fedhan kanaan dura ibsatanii turan. Paartiileen siyaasaa, qaamoleen idil addunyaa garaagaraatii fi kaanis rakkoo nageenya naannoo guddicha nagaa dhabdee keessa jiru karaa nagaatiin akka furamuuf gaafataa turan. Mootummaan garuu hidhattoota ajandaa siyaasaa hin qabne jechuudhaan waliin akka hin teenye dhiyoo ibsee jira. Dubbiin seera tumtootaa kuni erga mootummaan ejjennoo ibsa baaseen booda miseensonni paarlamaadhaa marii abdatanii turan isaa mufachiisuu himan. Miseensonni paarlamaa miseensa dhaaba biyya bulchaniif Oromiyaa irraa filataman akkuma Tigraay Oromiyaa keessattis nagaan akka bu'u ifatti gaafatanii jiran. Adeemsa hin baratamne kanneen miseensonni uummata isaan fileef sagalee ta'uu dhaban jedhamanii qeeqamaa turan warra rakkina biyya keenyaa keessa jirtu hin hubannee miti jechuudhaan akka dubbatan ibsan. Rakkinnii fi salphinni Oromoodhaa har'aan tanaas itti fufee jira. Oromoon boqonnaa dhabee jira. Ajjechaa fi qe'ee ofiirraa buqqaa'uun cimee itti fufee jira kan jedhan miseensonni kunniin gaaffii jajjaboo kaasan. Marii erga taasisaniin booda xalayaa fuula sadii qabuu fi qabxiiwwan quran irratti ta'an muummee Abiyyi Ahmadiif erganii jiran. BBC'n addatti qindeessaa miseensota mana maree bakka bu'oota uummataa Oromiyaa irraa filatamanii gargaaraa Profeesar Buzaayyoo Daggafaa waliin turtii taasisee jira. Obbo Buzaayyoon godina Wallaggaa ba'aa buufata filannoo aanaa Jimmaa Arjootti filamanii paarlamaa kan seenan yoo ta'u, turtiin isaanii addatti BBC waliin taasisan akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Obbo Buzaayyoon nuti paartii badhaadhinaa Oromiyaa irraa bakka buunee filatamne har'aan tana ammoo haala jiruun bakka bu'aa uummataa waliigalaa kan taane yoo ta'u, rakkoo gara kaabaa ture nagaan xumuramuu isaatti gammachuu qabna. Haa ta'u malee rakkoon Oromiyaa keessaa ni dheerate
akkam wayya kan jedhu irratti miseensota waliin yeroo hedduu ni mari'anna ummanni nu filate sagalee akka taanuufidha kan jedhan callisnee taa'uun sirrii miti jennee akka lakkoofsa Itoophiyaatti sadaasa 26 bara 2015 waajjira mana maree keessatti mari'annee xalayaa qabxii 10 qabu baasnee jirra jedhe.